Ani manna la koti onejira dansa tabala shejira wantundi badejira bakin dhaabadhee suuraa kee suuraan koo Mubarak Musammaga rakkina cimaa keessa darbee as ga'e. Dhimma Mubarak wal qabatee Dr. Asli Biraan viidiyoo tana share godhaatiin hanga. Dr. Gabbayiiti waan kan waxaaree gabbay uummata Oromoo dhiifama gaafadhu. Isuman akkas ta'e namoonni irratti naafanis jiru. Baatiilee ji'oota muraasa dura gartee fotoolee turte. Osoo amata hin guunne keessatti ma argaa jirtu tunilleen tanuma obboleessa keenya. Kanarraas waa barattu jedhee yaada. Kuma qaballeessii miti? Qaballeessii miti. Waan jiraniifi Ramadaan kumkummee sirbaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaa harkafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo kan irratti dubbannu kan ittiin taphannu kan ittiin waan tokko wal barsiifnu isinii qabadhee dhufeetan jira. Warreen magari chaanal kana tamma yoona haarawaa taatan bakka nagaan dhuftan. Bakka nagaan dhufte ati akkam. Ega subscribe gochuun dagatina. Subscribe itti akka hin daganne channel kana immoo support gochuu barbaadan super thanks jira. Namoota biyya alaa jirtan yookaan immoo namoota TikTok garaagaraa irratti gift kennitanii beektan $5 kaasee haga $500 tti gift kennuu dandeessu. Asirratti support nu gochuu dandeessu. Video kanallee like gochuudhaan jalqabaan isin jechuu barbaada. Gara video. Jecha Amaariffaa takkaatu jira. Jechi sun ijoollee Oromoo akkanatti qabattee itti huutee sinniksite. Isinis maali? Jecha ishii jedhu. Hamma barbaade namni afaan qulqulluu haasa'u ishiin dhiisu. Akkas godhu ishii bakka akkas ta'e ishii akkana ishii akkas hafuurri ishii ijoollee Oromoo keessa jirtu kan cabe haa ta'u. Ameen. Laafessa mana kaasa haa caba. Ta'uun Oromoo ishii dhiisi. Dhiisi ishii Oromoo. Oromoo adaraa ishiin jedhin kana booda ishii. Ta'uun bas gaabee. Lakki. Namoonni nama gorsaa fi jedhanu ta'u ishii. Nós barsiisuu laa. Scripto ko na jala ate kan ko ti da sayu. Scriptoo keessa jala fuudhe. Fuudhe scripto ko fuudhe kan ko tin kennu ina scripto ko beekan immoo. Akkamitti beekta scriptoo keetti? Akkamitti beekta? Scripto ko wallaalan. Scripto ko bituun ko arra ji'a 8 scripto bituun. Mana barumsaa argan jalqabee ji'a 8 guutuun fayyadamaa jira. Xis godheechuudhaan xiqqoo ishee irraan hir'isneen guutuu isaan eeggadhee fayyadamaa jira. Garuu anaa guutuu isaa eeggadhee fayyadamaa jiru har'a na jala haate kan gooti har'aan bitee anja sadii duran bitee scriptoo kan hattuu fayyaan kun. Haraka keeme as gabbaa. Hin fuune taate barsiistuu taaleen keessa buusaa. Scriptoo fuuteen. Hin fuune kan kooti. Kan keetti scriptoo. Yeeyyee kan koodha. Hin fuune dhaa scriptoo godha loon deessu. Calisi mee scriptoo ji'a 8 guutu homaan baranne jechuudha mee kana jechuun. Baradheera. Akka homaa hin baranne ofiisaa jirta. Ani sin beeka garuu caalatti immoo akkanan isin jenne natti maali. Eessa baate ji'a kana guutuu scriptoon guutuu an ta'u. Eeggadheen fayyadame manaa eeggadheen fayyadame. Kuni guutuudhaa kuni guutuudhaa scriptoon kun guutuudhaa. Guutuudha gartanii waa tokko irra nila. Kan gooti kun scriptoon kun. Isa immoo kaasee sii kenna. Deema si sumatu hattuudha otoo baratiin ji'a kan hunda kan ta'aa ture. Dhaqqati gara kalaasii. Scriptoo dhaqqati ji'a 8 guutuu eeggadheen. Deema si hattuun si ji'a 8 guutuu otoo waa tokko barreessin ta'aa turte. Sanumuu waa tokko gadi irraan qannate. Deema argisan achi scriptoon argisan qabdani guutuu. Dhaqqannaan nufe sii kenna wayitii kooti irratti. Barattee maal? Sanumuu scriptoo guutuun qabeedha. Ji'a kana guutuu eessa ba'een jedheen. Namoonni tokko isin nyaachisuu jedhanii ofii nyaatamu. Barataa akkamiin jibba beektu yaan immoo yeroo durii. Fakkeenyaaf yeroo qormaata jira. Qormaata fakkeenyaaf bakka wayii fakkeenyaaf barsiisaan dogoggoree isinii sororuu danda'a. Isinii galee isinii dogoggoree gaafii tokkotti gaafa isinii sororu kan keessan fudhatee dhaqee eksiisinitti godhee deebi'a. Way barataa akkasii. Barataan akkasii moo. Viidiyoo kana ilaallu kan ati maqatti na balleessaa jirtu kan. Gammadaan kumkummee sirbaareetti dudduuba dhaabatee bullukkoo adii uffatee qabibboo agartuu yooleetti sirbaa intalaan taa'amnu dhuungatee gurbaan kun barsituu uffatee jetti tolleen iyyoolee. Akkamittiin anaan gammadaan kumkummee sirba naan jetta seen? Kun maqaa balleessii miti? Qaballeessii miti. Kumkummiin koo sirba aadaa waan ta'eef maqaa balleessitu. Yooman sirbeen maqaa tolchataa maqaa yooman sirbeen akka nama na argetti maaliif akkas jettee maqaa kana balleessita? Maqaa balleessituu hin taane maqaa kee tolchuufidha. Carraa kumkummii argatanii sirbuuyyuu namoonni dhababaan jiraniifi. Ati carraa kumkummee sirbuuyyuu argachuun kee carraa qabeessaa naan jechaa jirta. Siifi guutuudha kan maqaa na balleessaa jiru.
Mee kunkummee gammadaanii sirbasa jettu sana mee sagaleedhaan nutti. Gammadaan kumkummee sirbaan ijji dudduuba dhaabatee bullukkoo adii uffatee qabibboo agartuun yooleetti sirbaan jaalan jaallu dhungatee gurbaan kun barsitu uffatee jettee ijoolleen iyyoolee waliiqa xaafii warra gaamasii daraariira iyyoolee waliiqa dargaggoon shaanfoo qaraana matiira utuun kee sirbee sirba mormaa naawwee iyyooleen galgalaa magaalettan sirbaa lo'ee shaggee morma lawee qarrii baralee qaabareedduu sooyyomee sabaan boontuu ijoollee galgala naa kottuu karaa boroo lo'ii sirbinaa iyyoolee zini goobanaa'ee urjii fagoo baatu. Akkuma dhageessan maqaa balleessee mucaa naasisee rifachiisee egaa mucattiin kun sabiyummaa kanaan sagalee ajaa'ibaa wayii qabdi. Sagaleen kenna malee laa editingiidhaan sirraa jettanii namoonni tokko sagalee gogaa fiddan nutti. dhaabumee gutakka suuraan ati agartu tuni Ayman Al-Alii jaam biyya Ordon irraa tuba. Suuraaleen amma si mul'attu tuni baatiilee ji'oota muraasa dura gartee fotoolee turte. Osoo amata hin guunne keessatti suuraan amma argaa jirtu tunilleen tanuma obboleessa keenya Ayman Al-Aliiti. Obboleessa keenya kuni Ordon keessatti gartee ana Malikul Jamaal ani mootii bareedumminaati jedhee hedduu of dhaadhiisee ilaa gartee namni maqaa kana isaa moggaasu maqaa maal jiru موتي بريد منا جاءني مقاخنا مقاسني. سعد جمالك بعرف انه جمالي هز الاردن هز وهز الوطن العربي جمالي. إجنا ماته سهريته حستيته نمني بيخو هنجرو الله أعلم ولكن ونقرتي الراسيادة شيسو بربادو وبليس خين يخوني يرو أمان تنا ركوبا كان سريدان أكا أما أغرتو خنا بريد مني ساهندينو الراديمي وبليس خين يخوني دعائنا قد أجئ عالمنا مسلمة هندتي قرتي للبتشا جرا يا بليسخي يا بليتتي أتين قرتي فيان كيسي دقي وبليتتي أتين قرتي بريد من ربي سيخني قرتي هدو قرتي سيداقي بريد من ربي سيخني ربي خيتتي دولا جرتو يا أخ قرتي فيا ربي سيخني فيوم ربي سيخني ربي تدولا جرتو أيمن العلي خنلالي كما ربي خيتي ديبي المنا ما دردبا ربي ينكي بريد منا في فياتي دقمتي ربي سبحانه وتعالى سمكورين كلما فاوني قرتي وبليس خيني خنرا غرفة منو قرتي هدونا لالا هدونا لقها أني خأكناتي ججو بريد منك abdurraa قرتي هدو أفن داديسين وان قبدون هندقمين أكسما قرتي وان قبدو هنداهو أغرسيفتي هدو قرتي إجنا مادرة هنددامين يا بليس خي يا بليتتي أتين قرتي ربي فياسي خني أتين ربي بريد من سيخني بريد من خيتين ربي تدولا جرتو تيكتوك نغبا فيا خيتين دليد لغا جرتو قبين ربي سيخنين ربي قلتون فجو دي قم ربي سبحانه وتعالى دليد أنقرتي دولا جرتو لا برضو فلالي تبا لال ربي يو بريد من سيدغيلي ساعتك خيست دقيقة مراسة خيست ربي نكسر رافورتا فياك أنا لي خيس جرتو لالي ربي خي قلتون فدو ربي تندولين أتلين وبليس خيو بليتتيا قرتي حالا أمير رجرتو رتي ربي خي قلتون فجو دبدي قرتي أوليو أصو هويتو تأما خيس جرتو قل ربي سيو قل ستي ملوچو دبدي ميرو تكالابدو الحمد لله جي ربي خيت اللي قلتون فدو خسي قدي لالي ربي قرتي وانسي خن الرتي ربي خيت الديالو ملي ربي خيت الرأي فقاتلي وبليس خين خناف دعاي قلو يسين اللي انتقتنا ربي فيا إساقوتو يرو قبابدو تهادي بسوفي لولي وانو خنن ربي نمقريني وانو خنن الرأي فرتيني أكسو مقرتي تأيقا جر ربي نواخنو ورا ربي في قلتهم فتي كناني خيس الجراتي كما كناني ديمو ربي نواتايسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما dhageessan gorsa bareedaadha al tokko tokko ofitti deebi'uun bareedaadha al tokko tokko ofitti deebi'uun of baruun maaliif nus nama akkuma nama har'a du'aaru akkuma har'a obboleessi keessan isin biraa deemaaru isinis bor deemuuf teessu hamma ta'e waa wal yaadachiisuun waa wal beeksisuun waa qalbiidhuma keessa kaawwachuun bareedduudha bareedinni amma nu qabnu wanti nu har'atti hin koor ilmi namaa erga uumame
fakkeenyaaf atis anis wama duunu nutti hin fakkaatu wama borwaataa nutti hin fakkaatu gaafataan argine malee garuu neemaa qabdanuun fayyaa qabdanuun alhamdulillahidha meeqatu hospitaalatti dhukkubsatee ciisaa meeqatu guyyaa har'aa gara fuula rabbii deemaa meeqatu du'aa jira kana xiqqoo qalbii keessa buufachuun dagatina jechuuf Bolessa kootii bulee mana bolessa kootii bulee ganama sa'atii tokko irratti ka'een mana haadha kootii dhaqee ilaale yeroo mana haadha kootii ilaalu akkuma isin argitan ammas isin agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Kana akkuma isin argitanii mana haadha kootii onee jira dansa tabalashee jira wanti hundi badee jira bakkin dhaabadhee suuraa ka'e suuraan koo mul'achuu dida jalatti malee bakkin dhaabadhee suuraa ka'e sun kan rabbiin kiyya na arguu gaafa waggaa 10 manadhaa deemu bakkan itti haadha kootti maradhee abbaa kootti maradhee boleetti kootti maradhee nagaatti jaraan jedhee deemedha bakki sun kanaaf achi dhaabadhee akkasitti suuraa mana haadha kootii akkasitti kaasee onee jira bakkumti onee jira manni cufamee jira gadi qabamee jira manni kaleessa mana shaayee ture mana nyaataatii manni keenya namni ijoolleen gaattiraa sirriitti beeku manni keenya mana ho'aadha mana nyaataatii mana shaayeetii mana namoonni baadiyyaadhaa dhufanii keessatti salaatan masgiida fa'aa jira mana keenya keessa onaadha manni akkasitti sana booda dhugaa wallaahi of qabuun dadhabe baay'ee natti dhaga'ame achumaan achi bahee gara qabrii jala ilaaluu dirqama ta'e egaa wanta nu dirqisiifamee geeffameef erga achi ga'e yoo baraadhe sun du'es dirqama dhaqeen qabrii haadha kootiif abbaa kootii ilaaluu qaba jedheen deeme yeroon deemu maaliif nutti argana namni geenyu kun qabrii haadha kootii abbaa kootii akkasumas ulamaa keenya guddaa ijoolleen gaattiraa beektu Haji Abdul Samad qabriin Haji Abdul Samad gara kanaan jira rabbiin rahmata isaaniif godhu isaanis abbaa kootii haati kollee abbaan kollee qabriin jala asuma obboleettiin kollee asuma kun nan qabee jiru kun kan haadha kootiiti geessanii kun haati kee jirti abbaan kee jira obboleettiin kee kunnoo ta'e qabrii addanaa baasanii na agarsiisanii baay'ee natti dhaga'ame nan gaddee ba'uu murteesse hin deebine manatti shaantaa kiyyaan fudhannee dhaqee ba'uu murteesse. Ba'uu murteesse achumaan osoo gara qe'eetti obboleessa kootitti achi hin deebiin osoo obbolaa kootiin nagaatti hin jedhin wallaahi qabriin gaara tabbaati ijoolleen gaattiraan beektu qabriin gaara tabbaati gaara tabbaa ol ba'ee karaa makiinaa gaarootti hin deemu jechuudha daarii katamaati gaddeebi'uu hin dadhabe gara mana haadha kootiif gara mana obbolaa kootiitti deddeebi'uu dadhabe obboleessi koo makiinaa na waame achumatti makiinaa yabbadde achumaan ofirra kute jechuudha afaan koo qabadde waan dubbadhu dhabe jechuudha naa manni biyya keessa jirtan akka carraa viidiyoon kun isin qaqqabe manni gaattiraa godina Jimmaa aanaa Sattamaa magaalaa gaattiraa keessa jirtanu geggeessaan isin haadha koof abbaa koo obboleettii kootti geggeessitanii dhattanii qabartan bakka hin jirretti geggeessaa nama hawwisiisuu fi akkasuma kan ulamoonni yeroo waazii godhanu keessattuu gaafa abbaan koo du'u ulamaan tokko du'aan hawwee jedhani du'aan hawwee jechuun maa inni qabaraan abbaa kootii toluudhaani namoonni hedduun jechuudha warra akkaawuntii jijjiirrataniif tanii jalatti afaan bantanu isin haadha isin qabdanu abbaa isin qabdanu kanaaf ajaa'iba deemtanii intarneetti morrii deemtanii immoo harka isin bakka itti cuqaaltan hin beeku narraa biloo godhan akkan waan hin taane naasofni xiqqoo naa tasgabbaa nanaasaa anis isin caalan nama arrabsuu danda'a saatiin kun anaaf saatii gaddaati kanaaf an caallisee malee kaleessa iluun kaleessa mana balatee mubaarak musammaa natti ruutti fidee dhaaddata ture gimaataamiin Ameerikaa keessa taa'ee jechuudha as biyya keessatti anaan qocolloo barbaadaara hundaa argaan jira jara keenya nan tasgabba'an malee abbaan barbaade waan an barbaade jedhee arrabsuu nan danda'aman. Akkuma viidiyoo kana raawwattan Mubaarak Musammaa jiruu baay'ee nama gaddisiisu jiruu abdii nama kutachiisu keessa darbee as ga'ee ijoollee Oromootiif bakka guddaa ijoollee Oromootiif sagalee ta'ee ijoollee Oromoo baay'ee gargaaraa ture ijoolleen Oromoo biyya Arabaatti rakkattee miidiyaa irra baatee haasofnaan isa miidiyaa qofaa miti keessoodhaan bilbila isaa argattee ittiin haasofnaan iyyuu baay'ee gargaaraanii ture
nama of mul'isuudha yookaan miidiyaa irra bahuudhaaf haasoo miti Mubaarik Musammaa. Ijoolleen baay'eenis karaa keessootiin na gaafataa turan bilbila isaallee hin qabu Mubaarik Musammaa bilbila isaa yoo qabaatte an akkas rakkadheetan asirra dhufee kan kee immoo akka diqqataa argadheetan si haasofsiisaa jiran jedhan jiru ijoolleen baay'een jechaadha. Kanaaf Mubaarik Musammaa jechuun nama baay'ee haala kana nama gargaaruudhaan beekamudha. Namoonni baay'een immoo irratti arrabsu. Qarshii namaa nyaata jedhu maallaqa ijoollee fixxe jedhu kanarratti samoona kan sooshaal miidiyaa irra deddeemaa jiraafan viidiyoo kan isiniif fide dhimma Mubaarakiin wal qabatee Dr. Aslii Biraan viidiyoo tana sheer godhaatiin naan ga'a. Dr. Aslii maal jette waan jette kana dhaggeeffadhume. Turkii deema jettee Itoophiyaa galte. Okay dhaabi Dr. ni ga'a. Amma asirratti Dr. wanni kun akkas jette qaallichi kun dhugumaan dhibame moo ila ammatti Turkii kanallee bashannanaaf deeme gabbaynu ibsi takka yoo dhugumatti dhugumaan dhibamee kadeeme taate ummata Oromoo gabbeetti dhiifama gaafadhu obboleessa kiyya Oromoon obboleessa kiyya dhaggeeffadhu Mubaarak Oromoodhaaf sa'aatii 24 isin wajji dhaabbataa Oromoof sagalee ta'aa ture suni dhiisi nama Oromoon jaaladha jaa'u hagam takka fittas qabdee leellisaa jirti Oromoon ni beena garuu miidiyaa kanarraa waa'uma dhimma Oromoo fi Oromiyaa illee jibbisiiftan dhugaan isinitti hima dhaggeeffadha. Warri komantiinis miira keessaa baati miira nundummaa keessaa baati dhugaa namaa dubbadha. Mucaa kanarratti jechi dooktarri je'ee ololan taane banameeti hattuu jamee duli laafe hatta haga anitti illee koman viidiyoo irratti waraabee jechuudha. Anillee jecha dooktaraa kana dhaggeeffadhe. Kanaafuu wanni kun sirrii miti. Mucaan kun Oromoof bu'aa takka ni qaba fadhaan amma inni silxeettan inni silxeettan an silxeef sagalee ta'u maaltu nagee miti garuu immoo hujiin isaa Oromoo isa gootee jirti bas hujiin inni dalage Oromoo isa gootee jirti kanaafuu dooktar gabbayiiti waan kan waxaarree gabbayi uummata Oromoo dhiifama gaafadhu siitti uummata Oromoo kana irratti tulchisee olola kana irratti banes lammaffaa immoo Mubaarak Arsii ijoollee Arsii ajjeesisuu deemaa fixuu deemaa je'ee daalachaan dhufee na gaafate. Esaaf denan akkana janiin na gaafatanii miwaan kana xaaree nan jee aba Mubaarak waan akkana kana maa akkana tajee gaafadde kanaaf olola akkana kan hunda namarratti bantisiiftanii jechuudha sadaffaa maallaqa isaa kan nyaadhame sagalee ta'eef miidiyaan gubbara namni guddaan kan jiru amma sagalees ta'ee fi mucaa kanas oonfii gaafadhu uummata Oromoos gaafata dhiifama gaafata tun gaafii ibsaatiin miti gaafii uummata Oromooti warra komantii miira keessaa miira gandummaa keessaa ba'a. Mucaan kun akkuma dhageessan sirrii jedhee egaa waan samoona kan sooshaal miidiyaa irratti haasaa maaru kanaafan isiniif fide viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiiseera amma ta'e irraa barattanitti fedhe yaada amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show. Bye.